Waa'ee bakka lamatti ba'uu abaaboo ilaalchisee jaalmarroodhaa fi jaalsanyii maal jettu? An akkanatti fakkaatutti jaalmarroo fi jaalsanyiin adda baanii jiru. Sirriitti beekamaadha yaa adda baanirra jedhaniiru. Akkanatti fakkaatutti jaalsanyiin durumaanuyyuu mootummaa keessaa harka waan qabu natti fakkaata. Mootummaa wajjin wal qunnamtii waan qabu natti fakkaata jechuudha. I think jaalsanyiin kun lola warra jaalmarroo wajjin mootummaan taasisu keessatti baay'ee dhiibbaa godhaa ture fakkaata. Gara mootummaa goree yerootti gara mootummaa goruu dhiisus ni jira. Garuu yeroo baay'ee akka lolli kun successful akka hin taane nama taasisaa ture natti fakkaata jechuudha. Haa ta'u malee amma sirumaayyuu gara mootummaatti galuusaa agarsiiseera. Lolli kun akka bu'aan buufne waan nama hojjete natti fakkaata.